odeeffannoo masanii daddaftee sirreessuudhaaf intarneetii si barbaachisa. Ministeerri fayyaa dhaabbileen fayyaa sadarkaa adda addaatti guyyaa guyyaan odeeffannoo baasaa jiran. Odeeffannoon kun immoo uummata bira gahuu danda'uudha qaba jechuudha. Yeroo kanatti yeroo itti intarneetii itti cufanii miti. Yeroo intarneetii saffisa sallee itti dabalan yoo danda'ame bilaash itti godhanii beeyta. Kanada yoo agarte kaampaniileen dhuunfaati intarneetii biyyatanii kan jiru intarneetii akkuma jiruun bilisa godhanii jiran. Maaliif Kanadattis bakkoota adda addaattis intarneetiin bilisa akka ta'u kaffaltii ala akka ta'u bakkoota hin dhaqqabnellee akka godhamu maaliif odeeffannoo walii dabarsuun dhukkuba kana to'achuudhaaf akkaan barbaachisaa waan ta'ee argameef intarneetii guruu osoo hin ta'in intarneetiin maan jiruu saffisni isaa akka dabalu inumaa gatiin akka irratu bilaash yookiin immoo kaffaltiin malee akka ta'u godhaa jiran biyyoonni biroo. Biyya keenyatti garuu Oromiyaa gama lixaa irratti Oromiyaa gama lixaa waggaa jennu godina jaha beeyta godina jahayyuun caala. Shawaa kibba lixaa Wallagga afran Elubbaabur aanaalee hedduu Jimma aanaalee hedduu Gujillee aanaalee hedduu keessatti intarneetiin cufaadha jechuudha. Okay kalees tokkoffaan durumallee cufuun sun naagalaan turre maaliif isma counter insurgency humnoota naannoo san socho'an haala nageenyaa san to'achuuf intarneetiin homaa bu'aan qabu. Lola naannoo sanii lolaanis mo'achuufis nagaanis mo'achuufis intarneetii san cufuun bu'aan qabu sun waan yeroo biraatti haasofnu. Ammatti garuu lola fedhe keessa otoo jiraate biyyoonni lola wal gaarreffannaa gurguddaa keessa jiran dhiisanii waliin hojjetaa yeroo itti jiran keessa jirra bara. Yeroo dhukkubni kun paartii addan baasu saba addan baasu amantii addan baasu dhukkubni kun Wallagga keessa yoo kaseenu taate akka namoonni yaadanitti gara Wallaggaatti gara Shawaa lixaatti Shawaa kibba lixaatti yoo kaseenu taate namu achi qofa miidhu ummanni sunii fi ummanni godinaalee ollaa wal keessa deema. Kanaaf ummata achi qofa miti kan miidhuuf deemu biyyattii tan hunda waliin gahuu danda'a jechuudha. Osoo wanni fedhe galee osoo balaan fedhe galee yeroo ammaatitti intarneetii cufuun ifaa dhaamsuu wanni jedhamu kuni koronaadhaan wal ta'anii walii galanii hojjechuu kan ta'u taate biyya teenya keessa nu babal'adhu nama kana nurraa fixii nullee nu fixii yoo jettu taate malee wannummaan loojikaal hin jiru. Ani diinummaatti fudhadhe beekta. Kaleessallee dogongora siyaasaa haa taatu waan adda addaatiin bu'aa siyaasatiif haa taatu intarneetiin cufame. Bakka dhukkubni kun ka ummata godinoota sanii san qofa osoo hin tahin biyya guutuu dinagdee biyyatti ummata biyyattii fixuudhaaf kasaasuudhaaf deemu kana keessatti Itiyoo Telekoom intarneeta bilaash godhuu qabaa tureeyyu. Ammoonni warreen jiraniiti maal free calling gatti bilbiltee odeeffannoo itti argattuu fi waatti gabaastu. Uummanni Wallaggaatii fi Gujii keessa jiru maaliin haa gabaasu? Maaliif san godhan lakkoofsa maaliif godhan fakkeenyaaf isaanummaanu lakkoofsa bilisaan itti bilbilamee odeeffannoo itti godhamu sun maaliif yoonni godhame? Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhukkuba kana to'achuudhaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bilbila bilaashii uuman. An akka kiyyatti Itiyoo Telekoom intarneetii achi cufuu osoo hin taane biyya guutuuttu gatii hir'isee bilaashitti odeeffannoon nama bira akka gahu gochuutu irraa eegama. Kana banuu dhabuuni diinummaa irrallee dabre doofummaa guddaa natti fakkaata. Wallaala guddaa natti fakkaata. Maaliif kun dhukkuba taphaati miti. Dhukkuba lubbuu namaatiif jireenya namaa qofa irratti osoo hin ta'in diinagdee biyyaa security biyyaa gaagaa jirudha. Fakkeenyaaf kaleessa ejaan humna waraana Itoophiyaa Jeneraal Adam Mohaammed humni waraana Itoophiyaa balaa kanarraa of eeguudhaaf maal gochuu akka qabu qajeelfama kennaa turan. Uummata Wallaggaa miskiina jiru dhiisi siviiliyaanii achi jiru dhiisi waraanni achi jiru kun akkamitti of eeguudhaaf ta'a? Waraannummaan Itoophiyaa achi jiru kuni kana ga'ee eegsisa reebee loltoonni irraa cafan laqanii isaan achi ergan kuni ka dhukkubni kun dhufee isin fixuu edaa of eegaa jedhanii kuni odeeffannoo sana eessan argata? Immoo televezyiinii jala taa'ee haasawaa dhaggeeffatu qaba. By the way odeeffannoon zabana kana reediyoo fi televezyiinii irraa argamu baay'ee muraasa. Odeeffannoo namni ka argatu viidiyoo daqiiqaa takkaa gadi barreeffama paaragraafii takka kanarraa odeeffannoon ka argamu zabana kanatti. Meenu zabana kami ka teenyee televezyiinii irratti teenyee odeeffannoo argachaa jirru. Odeeffannoo keenya baay'ee silkii teenya irraa argannaa jechuudha. Odeeffannoon saffisaan qonnaan bulaan qonna isaa keessa dhaabate barataan daree isaa keessatti loltuun qawwee isaa qabatee mishinii isaa keessa qabatee ka argachuu danda'u intarneetiidhaan jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa dhaabuu yoo ka barbaadu taate muummichi ministeeraa intarneetii banuu danda'uudha qaba. Kuni diinummaa uummata irra godhamu yoo ta'in wallaala guddaa natti fakkaata akka mootummaatti waan kana godhanii deemuun ajaa'iba natti. Afaan Ingiliziin haasaa barreessuu nu beektan qaanesсе. Isin riilsiin jaa namoonni biyya adda addaa jiran
si dhuguma mootummaan intarneetii cufee jira biyya sanitti no hin sobdan malee mootummaan akkana godhu jiru siin jaan maaliif mootummoonni baay'ee hamaa ta'aniyyuu yeroo ammaa kanatti waan akkasii godhaa waan hin jirreef kanaafuu banuu qabanii jettan banuu qaban saffisaan banuu qofa osoo hin ta'in saffisa isaas dabaluu danda'uu qabanii yoo danda'ame gatii hir'isuu danda'uu qaban maaliif sitti fakkaate akkuma siin jee infrastructure fayyaanu biyya kanaa qabnu baay'ee dadhabaadha. ICU intensive care unit kan jennuun kun meeqa qabna baay'ee xiqqaadha gaafa dhukkubni kun babal'ate biyyoonni akka Xaaliyaan biyyoonni akka Ameerikaa overwhelmed Xaaliyaan health care isaanii amma crash godhaa jira keenya guyyaa muraasa keessatti crash godha odeeffannoo amma gaafa dhukkubni kun babal'atee deeme rifaatuun nama keessa deemu shakkiin nama keenya keessa deemu rifaatuun gooliin uumu sunu dhukkubaa ol nama fixuu danda'a. Ummata kan akka tasgabbeessinuuf ummanni kun mootummaanis ogeeyyiin fayyaatis abbootiin amantiitis ummata kan akka tasgabbeessaniif odeeffannoo walii daddabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Televizyinii fi reediyoon gahaa miti. Internet is the most essential, faster, cheaper, accessible. Kanaaf internetii kana banuuni ummata kana baraaruu qofa osoo hin ta'in mootummaa tanaayyuu baraaruu. Maaliif paandamiksiin kun waan laafaa miti. Namni argaan jiru mootummaa Ameerikaa jechuun bara addunyaa kanarratti mootummaa humna diinagdeetiinis humna waraanaatiinis infrastructure fayyaatiinis biyyi dhiyaatu hin jirtu. Yoo of jajuu fi boonuu taatellee namni Tiraampiin ga'u hin jiru bara. Inni hollatee biyya cufaa jira. Maaliif dhukkuba akkaan saffisaan socho'aa jiru ummata akka malee shororkeessaa jiru ummata Ameerikaa keessatti hin guddadhe. Ummata Ameerikaa hulaa cufatee taa'u jechuun bal'aa miti. Isin kadhabul ummanni magaalaa New York keessatti baradhaan beeka. Magaalaan New York cal jettee waggaa cufamte anammeenya dhukkuba sanii Ameerikaa irraa asii achi ilaalee Ameerikaa irraa wadde. Ummanni sun amma Vegas fudhadhu cufa amma gaafa 9/11 gaafa boombii itti darban san Vegas daqiiqaa 5 qofaaf cufamte jedhan. Amma guutuu cufa. Ummata halkanii guyyaa odoo balaan bu'ee odoo wanni fedhe ta'e namni asii sun duratti ajjeefame itti deebi'ee daansii isaa itti fufee ta'u manni achiisuun. Ummanni sunuu hulaa isaa cufatee balbala isaa cufatee ala bahuu dhiisee taa'aa jiru kana keessatti biitii iyyeetiin teenya. Ta buufata fayyaa sirnaan qabne ka ummata miliyoona 120 diinagdee du'aa kanaan qabdu. Biitii sun silaa balbala isii cufattee haga dhukkubni kun babal'atu osoo hin ta'in akka hin babal'anne humna qabnu hundaan beekumsa qabnu hundaan xaarree taaftetti yaa rabbi nu gargaarii nurraa hambisii nurraa laaffisi jennee itti kadhannu malee yeroo intarneetii itti cufnee akka gowwaa dhukkuba uummatatti deemu callinee ilaalluu miti. Kaan gaafiin baay'inaan ka'uu jirtu waa'ee hidhamtootaati. Biyyoota hedduun fakkeenyaaf Iraan yoo fudhannu 85 ol hidhamtoota gadhiifti. Agreementii warri godhatu warruma beeka. Sababi isaa fuula namitti baay'inaan wanni dhukkubee kun daddabruu waan danda'uuf lubbuu namaa gaagam keesseensisu waan hin qabneef tarkaanfii kan fudhatan. Biikeen keessa namoota hedduun warri poolitikaanii dhabu kun baay'inaan hin jira. Fuula hedduutti ammoo namuma 500 fuulatti walitti galchanii jiraachuu fedhageenya. Kun dhiibbaa akkam qabaataa warra kan akkamiin addaan baasanii gadhiisuu danda'an yookaan waan mani dhaahee jira sun akkamitti to'achuu danda'an. Fali maal? Namni keenya kan beekuu qabu dhukkubni kun seenee jira biyya kana. Lakkoofsi akka isaan jedhanitti kanatti hin fakkaatu. Guyyoota addaanu kana saffisaan babal'achuu ta'a. Kana jechuun manneen hidhaa dhaquunsaa waan hin oolle. Tokko manneen hidhaa idileetu yoo kan taa'u taate of qopheessuu danda'uu qaban. Akkaataa hidhamtoonni haalli hidhamtoonni 70 100 mana ruumii tokko keessatti ciisan suni that is the recipe for disaster. An akka laalutti. Manneen hidhaa yoo namoota gadi hin dandeenye taate hardened criminal warra jennuun warra obeessu uummata miidha jedhamee yaadamu yoo taate haalli isaan itti adda baafamanii warri Ameerikaas warri Iraanis amma kan godhaa jiru hardened criminals warra nama fixee warra akkasii kan ta'u taate haalli isaan adda itti eegamuu danda'anii kan tolchaa jiranii irra jireessa garuu gallakkisaa jiran. Amma Oromiyaa keessatti Awaash Arbaa militarii kaampii jiru san Baalerraa Booranarraa Harargeerraa deeggartoonni kafaa'oo habaa'oo walitti hidhaman nama 1,800 jira. Bakka adda addaa shawaa kanarraas kan guurame. Dhukkubni achi seene jechuun akkanaanuu hanqina nyaataa guddaa qabanii hanqina bishaanii guddaa qabanii rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudha. Mootummaan dura amma mormitoota laaffisuu irratti fokas goote.
gaafa dhukkubni mana hidhaa seenee namni du'e namni dhume rakkoo guddaa mootummaarra ga'u ta'a. Ana akka kiyya burraayyuu kanatti nama 500 nama 1,000tu ruumii xixiqqaa keessatti walirratti tuulamee taa'aa jira jechuudha. Kanas warri mootummaa itti yaaduu danda'uu qaba. This is not normal time. Warri Ameerikaa amata 100 booda rakkoo akkanaa ka argan. Addunyaan tunuu amata 100 wayii booda ka agarte. Umrii keenya keessatti, umrii abboota keenyaa keessatti rakkoon akkanaa addunyaa irratti uumamee hin beeku. Walii dhuufi abbaa irrummaa itti deebi'an. Namni yoo jiraate walidha, namni yoo jiraate wal bilcha, namni yoo jiraate wal saama, yoo namni yoo jiraate humna qabu walitti agarsiisa. An akka kiyyatti keessattuu hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu baannaan madaa hamaa biyya kana keessatti uumuu danda'a.